السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف بدنا جان دكتور؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قاري إن شاء الله بريدة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحجين كوني أكو أنتم عاكفون في المساجد جنون سنة هي هذا جرم قبني مالي بفخنا أهلا شوفا مواقيت للناس والحج حجين والنبات الحج أشهر معلوم ومن فرض بين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حج اوتو غنا دفوتا وانت اني اما استي والحج يجي ام يكوني معلومات سنين خصصمو قبا سنين قجدمو قبا يدجدمو قبا جيجورا اكو دواي تكافرت اسوين سني ان خوني قجدمو قبا مالي باتو شوف خيستي اما تمغوتو خيستي baan kun jechuudha qaaxaroo hajjiidhaaf yeroo keessa hidhatanii keessatti hojjetan hin taatu umuraaf taate malee umruma bichaatu yeroo cufa keessatti taa malee yaada jedhamu bifa kanaan hidhuu qabna yaada jedhamu qabna. Kanaafuu waqaatiluu fi sabiilillaahi karaa Allah keessatti lolaadhaa jedha. Maaliif Allah subhaanahu wa ta'aalaa awwalu suuratiin nazalat jechuudha. في الإذن يجولا في القتال خيستي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا خجوسا قصورة الحج سنيج خنافوا ورين لولا مقانا ورين نما نقلت لولا ماجرا الرب باجرا وانت في أمنتاتنا أمسنا إلى ممسينا جيجولا سابا زلما من الجيجا حيمني قول أميت بجرا هذا جرا ملافخاي amma inni kunis jechuudha achi booda immoo guutumattu warreen gartanii nama lolu sanii bicha san qofa osoo hin ta'in faqatiluu mushrikiina waqaatiluu mushrikiina kaafatan jechuudhaan bifa kanaan akkasitti jira jechuudha. Amma inni kun gama adillaa biraatti osoo makka jirutu irratti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jiraan duratti waa'ee lolarraa dhoorgamaa ture. maaliif hin danda'amu walitti bakka takkatti gurmaa'anii cimanii biyya Madiinaa kanatti hijraa akka baasu ta'uu Rabbi subhaanahu wa ta'aala duraanuu murteesse waan ta'eef fa'fu anhum wasfah ja'an isaaniif irra dabrii irraa garagale dubbii kana wahjurum hajran jamiilaa ja'an lasta alayhim bimusayxirin ja'an idfa billatii yaasanu ja'an wanti kun makka keessatti eega gartee gara biyya Madiinaa galee walitti gurmaanii isaanii cimanii lolas danda'an duuba eegasanii ifirra roorroo dhoorgaadha. Dhiifama jechuun kun haa dhaabbatu. Ga'e ifirra dhoorguu qabdanii. Waqaatiluu fi sabiilillah karaa Allah keessatti lolaadha. Alladhiina yuqaatiluunakum. وقاتلوا في سبيل الله karaa Allah keessatti lolaadha. الذين يقاتلونكم akkasani warreen isiniin lolu lola jechuudha. Warreen isiniin lolu lola. Maalifi namoota isiniin loluu qabdan ifirraa dhoorguu qabdan jechuudha. Ofii amma dhiisaadha. Bifa kanaan seentanii ifirraa dhoorguu qabdanii kan jedhuun hayyama kenneef jechuudha. Asii fi suurata hajjii san keessatti lakkoofsa 39 irratti jechuudha hayyama kenneef jechuudha duuba. Warreen isiniin lolan jechuudha. Warreen isiniin lolan jechuun kaafirtootuma gartanii dhufanii isiniin lolanii. Lola Uhudii, lola Handaqaa bifa kanaan lola Badrillee tumsa guddaadha Nabi Muhammad faan argatan malee akka isaanitti hacuuccuu barbaadanii jiran jechuudha. Kanumaafu jechuudha warreen isiniin lolanii lola
jechuudha. ولا Warreen isin lolan ولا jechuun تعتدوا. rabshaan isin jalqaban jechuudha. Warri garii maal jedha? Warreen isin lolan jechuun kun kan dhalaan tahin, kan ijoollota tahin, kan abbootii amantaa qeessota isaanii tahin, kan manguddoota gartanii loluu hin dandeenyen tahin, warreen akkasii saniin warreen isin loluu danda'an kana garte kanaan lolaa warri jiruus jira. Warruma lolaan isin jalqabeen lolaa ifirraa dhoorgaadha. Eega gartee madiinaa takkalanii akkana jedhe jechuudha Allah subhanahu wa ta'ala walaa ta'tadu. ولا تعتدوا. Wasanaan dabrinaadha jedha. Wasanaan dabrinaa jechuun kun warreen isin lolu malee kabiraa ifitti hin tuqina. Roorruma san ifirraa dhoorgaa malee kabiraa ifitti hin tuqina. Bifa saniin deema. Takkaa malee jechuun warreen isin loluu hin dandeenye. Akka ijoollee kan kadhalaa, akka abbootii amantaa, akka manguddoota kanaa baanbayinaa jechuun bifa kana ta'a. Inna Allaha إن الله إن الله Allah المعتدين لا يحب المعتدين. warreen hisaabaa bahun jaalatu jechuudha. Akkana jechuun nama isiniin hin lolleen kalolaan isin hin jalqabiniin warreen loluun jaalatu. Akkuma sani jechuudha beera fi ijoollee abbootii amantaa manguddoota jechuudha yaada fi lolallee hin dandeenye isaanan san jechuudha warreen gartee gatu jechuudha hara lachuttuu deemaa Allah subhanahu wa ta'ala warreen hisaaba bahu hin jaalatu yaa waqtuluuhum waqtuluuhum isaan gataadha jaratti gataadha amma ifirraa gattan malee hin taantu isaan gataa heessu saqiftumuuhum حيث ثقفتموهم. bakkuma isaan gartanitti isaan gataa jechuudha. Bakkuma isaan gartanitti isaan gataa. Kanaafuu bifa kanaan naa deema. وأخرجوهم إسان سنباسا من حيث أخرجوكم بك إسان سنباسا الراباسا جيجو مالي في كافرتوتا قريشي سنبانا أمس مهاجرتوتا بانا بيا إسن قدان سيسان بيجمو جينك أبدا أمانتا فلاتان أجي خيسة مرقال أبداني biyya sanii isin godaansan rakkoo guddaa isinirra fidanii harmaafu wanni ofiidhaan amma dhaabbattee jirti waan ta'eef isaan san baasaadha bakka isaan isin baasan sanirraa biyya makkaa sanirraa baasuu qabdan jechuudha. Nama isaanirraan islaameen gaa gonkumaa irra sossootanii gaafa fatii makkaa gaa sosso'aniiti sadarkarra gaanii jiran duuba. والفتنة أشد من القتل والفتنة غاري دبي فخنا لا مالي في حرم خيستي حيمني ساقو أميتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بين سا فجر أبي هم أسرت حيمني قول أمي في قافتي مكاسر بيا حرما خنا خيست حيماني ifirraa gartanii baasuudhaaf jara san bakka isaan nama baasanirraa ifirraa gartanii baasuudhaaf tarkaanfiin hogguu fudhatamu kana harama keessatti kabajaa haramaa diiganii nabi Muhammad faan maaliif akkana tahanii jennu yaanni kaafirtoota ka'e jechuudha. Maaliif kabajaa haramaan qaban jechuudha. Kanaafuu wal fitnaatu kaafiriina lilmu'miniina. فتنة الكافرين للمؤمنين فتنة كافرتوني مؤمن توتا قرتي ركو إلا في دنكاناتو أشد رجبادا من القتل إسان سنغتو رجب فتنة كافرتوتاتو أشد من القتل إسان غتو رجبادا مالي في وانتي حرامة حيما قرتاني أرفنا خبجادا إسن ترقبا هاتو مو إسني فيميت انجر wanti kanaaf shari'aa namarra beekanii
kufrummaa qabaatuudha wajjin wanti kana naannessan hin jiru. Fitnatu kaafiriin aalil mu'miniinatu hanga gartee silaan gara kufrummatti isin deebisuudhaaf yaalii godhan tokko ta'an jechuu jala godha. Fitnatul kaafiriinatu lil mu'miniina takka wal fitnatu kufrummaa fi shirkii isaan qaban saniitu ashaddu irra jabaadha minal qatli jechuudha jara kana gaturra jechuudha. Jara kana gaturra wanta isaan oofan saniitu irra hama malee kuni rakkoo takka illee hin qabu. ولا تقاتلوهم إسان سنين هلولنا عند المسجد الحرام عند المسجد الحرام مسجد خبجمات سنبرتي إسان هلولنا مسجد خبجمات سنبرتي إسان هلولنا يرو حجم إسني قل يرو لقاف فتي مكة تقا فجر الراقباني أما سنبلي مسجد الحرام برتي إسان سننغتنا أكهنا دوبا حتى يقاتلونكم فيه غاردا حتى يقاتلوكم هم إسان سنين لولا نتي جتشورا هم إسان سنين لولا نتي مسجد الحرام كيف تم إسان سنين لولا نتي مسجد الحرام كيف تم إسان سنين لولا نتي مسجد الحرام برتي إسان سنين هلولينا فإن قاتلوكم إسان يو إسنين لولا أمو مسجد الحرام برتي رفانيخ إسنين لولا يو تاتي فاقتلوهم إسان سنغتا دوبا إسان سنغتا إفلا الأورغا جاجر إسان سن إفلا الأورغتاني غتوك عبدن جيجو مالي في فاقتلوا المشركين هس وجدتهم سقفتم مكما جنوسا خنافو ابن خطل خنجدم خنجردوان كعبتر الرئيس محمد عليه الصلاة والسلام خان أجيسو دنده يروح يماسن إن كيست جيجو خنافو خبجا نما جتو والكتا إيجي إسان خبجا واللالني بقى مسجد الحرام التخيسينين لولا انتاتي في الرادة دوبا جرا تاوى في الرجاج جرا كذلك غاريدا غاتو مساني جزاء الكافرين غلاني كافر توتا غاتو ساني بر غاتو مساني جدو غلاني كافر توتا اور غافر رام غنا في الرانو تي سمبيرا ابنا غرا اسن غرغاروتي سمبيرا ابنا متا خيافس ربي سبحانه وتعالى لورتكم مريت وان كان ورقتي سوددا هاتو مو ور جري مليكوتاتس جري نماتس قود الرافضتو ابدني وانتم خيري داجئتين قود كان اسنين غي وانت اسان غتون سوني غلطه كافرتوتاتي واغر اساني سنو ما ديبسو قبدن جچو فسني ترى ابدا فإن انتهوا إسا يود أورغمان دوبا جراتين إسينين لولو رايود أورغماني أكامت الأورغمون كون إسلام وني جيجو إسلام وني إسينين لولو رايوني في الأورغمان فإن الله غفور رحيم إدو أرارا مادا إدو رحمة قرارا دوبا بوسا ركون انجر دوبا ديبانيا خانتوبة تيوتا وانتي نما وانتي ركسون جيرو وقاتلوهم إسان اللولا حتى لا تكون فتنة حمن أرقمنت إسان اللولا فتنة كفرمان بيتي خيست شركين بيتي خيست حمن أرقمنت إسان اللولا أكهانا تقا فتنة الكافرين المؤمنين كافرتوني مؤمن توتا فتنة قرون حمن أرقمنت إسان اللولا خنافو دين توكيج
diin adda addaa biyyattii tanan keessatti hin ta'u dhugan isinitti hima waan ta'eef kanaafu inni shirkii irraa duuba deebi'ee ilaa buqqa'ee islaaminaa keessatti seene isaan loluun hin ta'u sanii alatti immoo hattaa laa takuuna hamman argamnetti fitnatun kufrummaan shirkiin hamman argamnetti kaafirtoonni mu'mintoota gartee fitnaa godhuun hamman argamnetti isaanin lolaa jechuudha hanga sitti itti fufa akkana jechuudha haya ويكون الدين لله ويكون هم توتي الدين دين الإسلام هم توتي لله الله فهم توتي الله فهم توتي أمنتم من توحيدا بيجا بيجات خسر رجعوا بعدين شو مغلا أنت سن أبتو قبل شو عنده قدرة سوسمني نجا أما جاي نجاي جاج هم دين الإسلام يكون الله توتي إسان اللولا فإن انتهوا جرتي يون أورجمان فلا عدوان يا فلا عدوان يجون حسابا بون انتاني إلا على الظالمين حسابا بون انتاني جو كافر تو ترتب عليه نموت فتنة خنا راغرتين أورجمين مؤمن تو تخنا يجوا لقى فتنة قول راخ أورجمين خمنتا دين الإسلام كيسه سينين سنرتب ماله حسابا بون انتاني أكهنا جتشو وجزاء سيئة مثل أكجن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه أكجن ساني بفخران أكجنتي نما سنرتب سببا إرتب سببا أورجا فيرا نجا تدرونو جيسي أما جانا آمن جرا ديرك عملولا ولا لبسنا جرا يجوا رب سبحانه وتعالى يؤمنوا باتني مولولا دابيو مولولا ماني nilola man lolli ga amma gana khanaman lolli fi khanaman hindun inille balo jechu isati warma gana biyya rakkota na biyya keessa sossootati biyya muslima hataat hanga dura sossomne male amma bifa khanaan tarkaan fi guddan fuudhamu qaba hanji urratti ajaja rabbaase bar hamatta wa yakunu dinu lillahi ilalam hammadin dinu islam allah qofafa matawut هم كفر ما شركين بيتي خيست أرجمنت ها إسلاما يو إسلاما سنتوباتو لفقورا جي لبسرتي باسي هاي سوني كابرتو تقوليشي وسنتيني ورين أهلي كتابتي أما هون ديما غرسي سجلن الرتي تركان في فرة مالي جري موجرة كاسيتي جرو ومو خف الله تكاجن يرجع nama jigumi bar sanuma bujechura gama ahli kitabati yaddu ani hatta tuljiziyata yadin jamaajir khone jarri warani lajulle miti isanu marra len argamne du الشهر الحرام فإن توين كن يؤمنني ده دورغمون حكم دراساني دورغمون كن حكم دراساني إن لولو أورجماني إسلامنا خيستي وسيلني خنابو مالي وقاتل ما لا تكون فتنة هم كفر مالي أرجم نتيجة هم شركين أرجم نتيجة هم إسلامنا خنات سينت نيمانو يفهمون أبو أما تتوقني في اتخاذني بر أما كا خنيسة أورادا اتقبض ناجا أجرا تقبض ناد أورجا في الرجل بفكي ساتي أمانتان تويدان بيجام بيجتين بيجام مسلمة كتاتو جيجو الشهر الحرام يا باتين كبجماته بالشهر الحرام باتي كبجماته مقابلة بالأمانة باتي كبجماته مقابلة بالأمانة أكنا جيجو باتولي كبجمتو تاتي أفران كنان كيست أمني نبي محمد هردفتوني ساخوني نبي محمد يوجين خبجا باتي لا انديقني نون لولا وان تانيف أتش خيستي أو قمنا جانيتي باتي خبجات خانا ديقني سيناني أمتا خيني خانا دا جنان باتين خبجا ماتي
baatii kabajamaa ta'etu muqaabalaa godhama. Yoo isaan bifa saniin baatii kabajamaa ta'e keessatti ummanni kun hin sossoo'u kabajaa baatii tanaati eega jechuudhaan ka isaan gartee isinirratti sossoo'an taate kabajamaa ta'e keessatti kan irratti hin sossoo'an isaan jedhanii ifirraa isaan hin dheyne saniin keessatti dhawa wal qixxeessaa jira. Isin bichaatu kabajaa eegaa jira. والحرمات قصاص والحرمات جمع حرمة كجانك حرمة جتون ما من الشرع من انتهاك وان شريان الاسلام اخذ دي قرها اورقت قاعده وجايتون خابجم حرمة وجد وانتوتا شريان اسلامنا دي قرها اورقت والحرمات خابجوان قصاص قصاص نما جتو والكتا جانبا خابجوان نما جتو والكتا جتو شريعة إسان اتبلو دي دمالي اسم بيجا وي باتي خبجمات خيزتي اللولينا دابا اسم بيجا ننجر إسان اتكافر مالي ولمان إسان جاجر خناف خبجا نما يتو والكتاوان تيف باتي خبجما خيو إسان سنين لولاد باتو ما خبجما كسي خيزتي دي بيسا خنو قبضن جدو وقوسن اللي فرال أربو ammoo baatuma kabajamaa ta'e keessatti irratti harkaanfatu qabdan jechuudha. Kabajaan nama juttu wal qixa. فمن اعتدى عليكم eeyyee nama isin irratti hisaabaa bahe فاعتدوا عليه فاعتدوا عليه isa san irratti hisaabaa baatu oofi ni jiru jechuudha. فاعفوا عنه واصفح واجرهم هجرا جميلا hajuu hafi amma hin beeknu waan akkanaa nama isin irratti hisaabaa bahe فاعتدوا عليه isaan irratti isa san irratti hisaabaa baha بمثل ما اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى عليكم ittuma waan inni isin irratti hisaabaa baheen isa irratti hisaabaa baha. Bifuma saniin tarkaanfii barbaachisu irratti fudhadha. Ummanni kun ummataa miti. واتقوا الله Hudaybiyaa ka jennu kana sulee Hudaybiyaa ka argame umraa Hudaybiyaa ka jennu kana masjida kana dhayxanii umraa godhuudhaaf biyyuma keessaan dhalattan keessatti nagaan isinii deemu nama tokkodhaaf hin deemnu osuma isin jetta. Ummanni kun karaa isin dachaasanii jiran jechuudha. Kanaafuu nama isin irratti hisaabaa bahe isa irratti hisaabaa baha qixxuma waan inni isin irratti hisaabaa bahe kanaafuu wattaqullaha. واتقوا الله Allah sodaadha. Allah sodaadha ammoo isin warri amane bareecha Allah sodaadhaadha. Taroorroo immoo tanatti dahatanii waan shari'aan isin irratti haraam godhe irratti dahatanii rakkoo uumuu hin ayyamnu jechuudha. Wa'lamu. واعلموا بهذا أن الله مع المتقين. الله سبحانه وتعالى مع المتقين ورين شركي في معصية إيقاتو وجين تهادا تمسا ساتين غرغار ساتين ورين ربي صداتو وجين تهادا خنافو ربكون تكالين انجرتو أمانتان بكاقا قبصون كينيا بكاقا خنافو جبادا بفكناتين اتففادا خنجو. وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا صدقات في سبيل الله خرا الله خيست خنادا خرا الله خيست خنادا جاد خيست قال خرا الله خيست خنادا جهاد بيتشو سنتين خرا الله جيتشون كن جهاد في خرم خيري فوق قبتجا خنافو خرا الله خيست خنادا qabeenya achilaatu baraadha arjummas bara waaqinus bara jabaadha diinagdees malillee namni sadarkarra hin ga'u wanta isinitti kennine kennadha achi wanni kennineef hin jiru walaa tulquu biaydiikum walaa tulquu duuba hin darbina biaydiikum jechuun zaayidaadha jaani tawkiida kennite haruun harkawwan keessan jechuun hin darbinaa jechuun kun if hin darbinaa jechuma jira. Min itlaaqa juzu iraadatul kulli. Kanaafu if hin darbinaadha.
إلى التهلكة إلى التهلكة غرا حلاكت غرا بدت إفن كننا إفن دربنا جتو أكنا جتو مال جتو دا سلانا كابي أيوب جوتي غافة درا نوتي أنصاروني amantaa tana ni qubsiifna nabi muhammad bira dhaabbanna amantaa tanaafis nu tumsina warri muslimaa cufa bira dhaabbanna jenneeti baay'ilama seenu baay'ilama hogguu seennu boodaan hamma qabeenyi keenya misoomarraa gufatee ji'u takkatti tarkaanfii guddaa fudhanneeti jirra. Kanaafu achi boodan ammoo waraanni heddummaatee jira cimanii jiran kan ji'u qabeenya keenya kan badeessan yoo sirreeffanne hooyii kan ja'amulleen innis keessa seena. Isa san qofaa miti. Kanaafu namni tokko waraana kaafiraa keessatti seenee kan ofirraa ittisuu hin dandeenye achitti yoo kan miti. Kanaafu namni tokko yoo summii kan dhugu ta'es kan ifa ajjeesu yoo ta'es kun cuftii waa qabu namni lubbuu fi saaxiluu akka hin qabne tahuu kenna jechuudha. Ifin darbinaa jechuudha. Ifin kenninaa gara badiitti jechuudha. وأحسنوا Gaarii dalagaadha. Gaarii إن الله dalagaadha. يحب المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala warra gaarii abu jaalate jechuudha. Maaliifi toltuu dalagaa infaa'inni qaaliqaa keessatti jechuudha. Kennatoonis kan seenaa gaarii dalagaa toltuu dalagaa Allah subhanahu wa ta'ala warreen toltuu dalaguu jaalataa hojiilee babbareedaa kan hojjetee tolchuu jaalataadha. وأتموا الحج Hadiisa Jibriil yoo kan fassaru taate وأحسنوا جيتشون كوني تلتو دلقا إن الله يحب المحسنين ورين تلتو دلقوا جارته جيتشون تكا ورين الله قبروا جارته أكوان الله أرقوتي الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه وجئنا نبوف السر وأتموا الحج وأتموا الحج حجي قوتت دوبا حجس جدما الردوتي حجس جدما ولله أن الناس يجوا البيت جدما يجس جدما حجس جدما جنة Kanaafu hamilee jechuu akka keenyatti gama shari'aa islaamatti immoo miiqaatarraa hidhatanii hojiilee naannoo sanitti hojjetamtuuf hamilanii beetti haaliqaa kan achi dhaquudha. Kanaafuu atimul hajja hajjii guuttadha. Wal umrata والعمرة umrallee guuttadhaadha. Lillaahi لله Allahumaaf jecha guuttadhaa jechuudha. Allahumaaf jecha guuttadhaa jechuudha. Allahumaaf jecha guuttadhaadha. Akkana jechuun maal jechuudha yoo jenne hajjiin silaaf waajibinnaan isaa karaa adda addaatiin lafa kaa'amee jira. Inni umraadhaa immoo guuttatuu tanaan keessatti hajjiidhaan wajji asirratti dhufee jira. Kanaafuu hajjii kana umraa kana hogguu jalqabdan karattiin dhiisinaadha guuttadha jechuudha duuba. Akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa summa atimmu siyaama ila leeyli akkuma juusan. Fa'atammahunna akka jennu sani kanaafuu hogguu jalqabdan guuttatuu kanaan keessatti hajjii fi umraan ajaja keessatti kara tokko ta'anii dhufa malee umraa kana irratti wal dhabee jira jechuudha. Warri garii sunnaa jaa warri garii jechuu waajiba jaa. Haruma adillaan gara sunnaa jechuu irratti sammichaa qabannee jechuu osoo hin ta'in kara waajibinnaa jennee murteessuun dirqama nurratti jiru jechuudha. Maali man kaana ma'a hadyun falyuhilla bihajji wa umratin jasun dakhalatul umratu fil hajji ila yawmil qiyaamati jedha. Kanaafu jechuudha kanaafu waan ta'tamira khayrun lakum jedha. Kanumaafu jechuudha adilla waajibinnaa dursinaa yaada jedhamu qabna. Kanaafu akkuma guuttatuu keessatti karatti dhiisan amma salaan soomana salaata karatti dhiisan jalqabanii ilma salaammatan malee wanni akka soomana sunnaa kana fa'a ogguun fi gartanii amma soomana sunnaa kana furuu barbaada ni furan qaayidha. Kanaafu jechuudha guutuu dhabuu jira jechuudha. Kanammoo hajjii fi umraan kun jalqabanii karatti dhiisuu hin ta'u. Allah jecha guuttadhaadha. Fa'iid uhsirtum
فإن أحسرتم isiniin kun yoo dhoorgamtanii isin yoo dhoorgamtan jechuudha hidhamu dhoorgamu isin yoo nifi dhoorgamtanii فما maalin استيسر من dhoorgamuu godha الهدي maalin dhoorgamuu godha dhoorgamiinsi kun lamaa jedhanii kaasaa jira takkaa'u xilaatan dhoorgamu akkuma gaafa Hudaybiyaa sanitti takkaa'u immoo fayyadhabaan dhoorgamu lachuu qabata jaa jiran kanaan deemuu barbaachisa. Fa'inoo sirtum isin yoo nifi dhoorgamtan xilaatan takkaa'u fayyadhabaan famastaysara min alhadyi فما استيسر من الهدي فالواجب عليكم جنان إني سنرتي وجباته إني سنرتي درقماته تقوا فعليكم الزتاد ما استيسر من الهدي واني لا فجيتشودا واني راجيتشو هدي جمع هديتي واني لا في سنرتي تهادا تقوا سنرتي واجبا جيتشو واني لا فجيتشون كم مالي يوغو جنة irratti kaan isaa aja'aa jiranitti jechuudha. Irratti kaan isaa areedha. Iddu gosi isaa looni. Irra olaanaan isaa kaafu jechuudha. Faamas teessaraa wanni laafi isin irratti waajiba minal hadiyyi jechuun jedhamu hadiyyatiin wareegganirraa jechuudha. Gangara kaabaa geeffamurraa jechuudha. ولا تحلقوا رؤوسكم Matawwan keessan hin haaddatinaadha. Matawwan keessan hin haaddatinaadha. Matawwan keessan hin haaddatinaa jechuun rifeensa matawwan keessanii jechuudha. Matan haaddadha nama eenyusin jedha. Kanaafuu rifeensa matawwan keessanii hin haaddatinaadha. Hatta yabluqa alhadyu. حتى يبلغ الهدي Hamma gartanii wareeyni ga'utti محله lahu bakka isaa hamma ga'utti jechuudha. Bakka halaalinnaa isaa. Bakka halaalinnaa isaa ka itti qaluun gartee bakka itti qaluun halaalii san hamma ga'utti jechuudha. Rifeensa matawwan keessanii hin haaddatinaadha. Maali yoo jenne kun nama musiree ta'ee fi nama musiree illee hin ta'inillee keessa seena jira. Maaliifi bakki isaa kami yoo jenne namichi dhoorgame fayyadhabaan dhoorgame takkaa xilaatan dhoorgame bakkuma itti dhoorgame sani. Akkuma Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam muslimtoota wajjin jiru wajjin bakkuma sanitti jechuudha qalanetti jechuudha. Eeyyee suma maxillu ilal beetil atiq kan jiru immoo nama nagaatu kun nama achi ga'uun isaa mijaa'u minatti qala jechuun sun. Kanaafuu jechuudha bakka halaalinaa isaa hamma ga'utti wareeyni jechuudha. Hin haaddatinaa jechuun kun musiree ta'inna gara musirii ta'inna bifa saniin jechuudha akkasitti deemaadha. Kan jedhu kennaa yoo ni figaa nageenyi jiraate summa xillu alal beetil atiq keessa seene malee bifa kana dhufa jechuudha. خمريدة تيو ففيدا بانم بها Mariidee ta'es bakkuma fayyadhabaan dhoorgame sanitti qala. Bakkuma fayyadhabaan dhoorgame sanitti. Akka kana. غافم قلا يوري Xilaatan ويا خم قلا inni haruma maal godhaa oguu jenne wanti takka kan hojiin isaa mijaa'u hin jiru maal godhuu qaba rifeensa mataatii fi wama qalu kana qaluu qaba jechuudha. Qaleeti deebi'aa gara gandaa ofirraa deebi'a. Gara gandaa ofirraa deebi'a yoo achi ga'uun kan isaa mijoone taate. Bifa kana yeroo magartee rakkoon irratti uumamte sana keessatti waan kana raawwatuu qaba. Faman kaana namni ta'e منكم isinirraa namni ta'e مريضا fayyadhabaa kan ta'e jechuudha. Isinirraa namni fayyadhabaa ta'e isinirraa namni fayyadhabaa ta'e reefuun ragaa fedhuu sirtume keessa fayyadhabninis naqaa jirra ammas jechuudha kaase. Faman kaana min kun namni isinirraa ta'e mariidan fayyadhabaa namni ta'e obihi azan
أو به أذى تكاو إساتي أذان تي من رأسه من رأسه على رأسه يجو متى إسرتي أذان إساتي تهيجا وان أذى إسقود وان أذى إسقود متى إسرتي تهيجا خنابو إني ففي فيلا باتيسي فيلا من قوتمتو سينا جنين لالا أمس يجودا أذى متى إسرتي تكاو تهيجو جان واي كعب سورة نعم كعبي كعب من أجرا خجامو خم خنابو جيجودا أذى متى ردي تهمال يو جنة مدام متافاتو سمداي خنابو غما براتين جيجودا كما كابسانيتي تكاو إني إنجراوي bar waan jiree laafuu miti irraa kufti ja'aa jirani bifa sanatti jechuudha foon kun isa mudate jechuudha ati ta'e mataa isarratti azaan ta'e wanni isa azaa godhu fafidyatun ففدية ففدية fa'alee kafaluun tahaadha jechuudha waa kafaluun isarratti tahaadha kafaltii haala qawuu jechuu qaldirraa akkuma hadiisa keessatti beekamu faman kaana minkum mariidan namni isinirraa fayyada baate obii azamir raasii takkaa'u mataa isarratti wanni azaa isa godhu jiraate fahala qabu azaa saniif jecha rifeensa mataa isaa haaddatee jechuudha. Rifeensa mataa isaa haaddatee saniif jecha maaltu isarratti jira oguu jenne fafidiyatu min siyaame. Kafaltiin isarratti ta'a kafaltiin suni min siyaame. من صيام Rifeensa mataa kana tuquunis hin jiru gaa'ida muhrimii kanarratti sababa iraamatiin waa kudhantu haram tahaa jennee ka'a. Kanaafuu inni tokko waa'ee rifeensati. Rifeensuma qaama kee kanarra jiru wamma takkaa'u eega takkaa hidhatte boodan hamma halaalinaan dhufutti hamma halaalinaan waan kanaa jechuudha hiikkannaadhaan dhufutti hin tuqxu duuba. Kana fahala qabu rifeensa mataa haaddatee waan kana raawwateef jecha faallaa waan isarratti haram godhu dalage namicha kun rakkoo tanaaf jecha waan ta'eef isarratti kafaltiin taa'aadha. Kafaltiin kun min siyaame soomana irraa kan ta'e soomana guyyaa sadiiti. Soomana guyyoowwan sadii soomana irraa kan ta'e isarratti taa'aadha. أو صدقة Takkaa'u sadaqarraa isarratti taa'aadha jechuudha. Sadaqaan kun re'ee takka qalu. Sadaqarraa isarratti taa'aadha. أو نسك Oo nusukin soomana guyyaa sadiiti. Oo sadaqatiin takka sadaqarraa isatti taa'aadha oguu jenne sadaqaan tuni miskiina jaha nyaachisu. Suguda meeqa? Suguda sadii. Sugudni sadii kuni nama jahaaf oguu addaan qoodame muddii lama lama ta'a jechuudha. Muddii lama lama ta'a. Kanaafuu oo sadaqatiin takkaa gartee sadaqarraa oo nusukin takkaa nusukarraa jechuudha. Qaliinsarraa. Qaliinsi kun re'eetii takkaa jennee ilaalla. Isiin kun immoo kanarraa sadeen kanarraa waajibal mukhayyar jedhani. Iddoo tana keessatti ati sadeen kanarraa tokko dalaguun sirratti dirqama. Tokko kasii mijjaawu ilaaltee dalaguun sirratti dirqama jechuudha. فإذا أمنتم وانت خيرية كتات روان أبا داود خنتي جاجرا فانشيت جيتي محمد عليه الصلاة والسلام كعبي خنان جيجرا فإذا أمنتم إسنقوني في نقاط هاتان إسنقون نقاط هاتان مال الرا نقاط قوت هاتان إله ترى مال الرا تكون نقاط قوت هاتان فجر أبا سنرا فمن تمتع بالعمرة namni bil umrati jechuudha umraadhaan bihiiraamil umra jechuudha umraa hidhatuudhaan namni qanani'e ilal hajji
إلى الحج إلى الإهرام بالحج هم حجي هدأتوتي هم حجي هدأتوتي عمره أنني كانني هم حجي هدأتوتي ويا تروي هذا سديتي زوري جراتي سن وغرا منا ديما يا ويا سديتي هم حجي هدأتوتي نمي عمره أن كانني إجتون بسبب الفراغ من العمرة سبب عمره دلقي راراوتوتين سبب عمره حجتي راراوتوتين نمك أناني إلى الحج إلى الإهرام بالحج أما حج إلى توت جدو تنت خنقانا فما استيسر فما من الحج استيسر من الهدي فما استيسر جيتشودا السفر الرجال يسر الرأي إساتهادا ونلا في جيتشودا من الحج وريغن الروانا في سرد تهادا رئيك ألو قبا مالي فجيم كونيسي قالين سخانا نمرت وجب سيت عمره دور دلقان جدو تنا خيستي نمي سبب إرامتي وني نمرت حرام قد مخنن سوري خدمات تاتو تاتي أنني أجريج وان كنا خنا وان أنني أجريجا سببا سني تبجيج هجومان عمره دور دلقاني أبو فتاتني جدو تنتي هنگا قويا ترويا غنانتي نمي أنني أجر وانت سببا إرامتي دوران سرتي حرام قد مسوني حلال سيتاتي أنني أجريج خنافو خناف jechuudha wareegaluun dirqamaa jechuudha. Akkuma sani jechuudha namni hajjii fi umrallee wal qindeessee walirratti qiraana godhee dalagus inni sunis fazaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam annisaa ibil baqaraa jette Aishaan. Kanaafu jechuudha warree mutamatti'oota ta'ee fi Aishaan ammoo qaarinii taate kanaaf jechuudha kunis jechuudha famaseessara min alhadii keessa seena jechuudha. Hojiin kun ifraaduma bichaatu waa namarratti wajjabsi gudura hajjii hidhattee hajjii kana dalagdee fixe boodan umraa yoo kaboodarra gootu taate hojii kana wanti sirratti dirqama ta'uu gama qalmaa kanaaf hin jiru jennee kasitti ilaalla bifa kanaan kana ibsaa jira jechuudha. فمن لم يجد namni argin duuba maal ana maseessara min alhadiyya kana waan isaa laafe kana wareegganirraa kana kan hin argin akkam hin argin jechuun kun qabeenyuma ittiin bitatu hin qabu ta'a. Takkaa immoo qabeenya ni qabaa walu habitatu kan arganne ta'a. Maal ta'uu qaba inni kun? فصيام 3 أيام فعليه سرت تارا صيام 3 أيام يوم سدي صومنون سرت تارا يوم سدي صومنون سرت تارا متمتعون نقولي يوم سدي صومنون سرت تارا يتقوري قد أبيقون في الحج في الحج يا حجي خيستي جتون في أيام الحج ويوان حجي خيستي ويوان حجي لا خيست ويوان حجي خيستي ويوان سدي صومنون سرت تارا سرت واجبا بفخنا نكتلا لوك أبجو يوان سدي حجي خيستي لا حجي خيستي أبجو أيام جيدا أيام جيدا جتون قام يوجن ويا تروي هذا وتبودا درام متمتئ تاتي wareega waan qaltuun arganne re'ee qaluun dandeenye waan ta'eef jecha guyyoowwan hajjii kanaan keessa hajjii keessatti guyyoowwan sadii soomanuun isarratti tahaadha. Maal taane yogguu jenne guyyaan tarwiyaasu yoo danda'ame ni soomanama. Guyyaan arafaa yoo danda'ame ni soomanama. Achi booda guyyaan itti aanu maaluu taare guyyaa tuuta fil hajji guyyaa idaasan soomanuun haraamiga soomanuun haraami silan fil hajji ni jaama soomanuun haraami kana waan ta'eef kaan waan isarraa hafe ayyaamu tarii keessatti soomanuu qaba ayyaamu tarii keessa soomanuu qaba bifa kanaan akkatti ilaalamuu qaba
namni oduma bari gara guyyaa tarwihaatu hin deebine achi hogguma duraatu dhaqeeti gaa umraa dalagee taa hogguu zulujjaan tun seente oduma guyyaan tarwihaa hin geyiniu guyyoowwan sadeen kana soomanu jira jechuudha. Maaliif jechuun filajjii kanan taane hajji kanan alatti tahee jaa jiranii bifa kanaan akkasitti ilaaluun barbaachisaa dirqama ta'a jechuudha. Wasabaatiin guyyaan tarwiyaa guyyaan guyyaa saddeeteffaati. Guyyaa saddeeteffaa ka ammaa hidhataniituma makkuma tanarraa hidhatanii gara Minaa yaa'an kan. Inni kun silaan labbeeka jettee hidhattee jirta. Dhaan tana hidhattee jirta waan ta'eef jecha filajjii keessa ta'a. Kanaafuu guyyaan Arafaati filajjii ta'a. Guyyaan ammoo iidaa sadiin guutamneree iida soomanuun haraam waan ta'eef. Kanaafuu jechuudha guyyaa kaan kasirraa kana itti dabarsuu qabda. Yoo ne biyyi tun bara haadha gaa'ee akka nuti beeynutti waas keessatti jiruun hajji kana keessatti ni ulfaata gulaallu. Kanaafuu bifa sanii yoo ka isaan mijoone ta'es akka hadiisa keessatti jirutti ayyaamu tashriiq sadeensan nama gartanii hafila hajjii keessatti guyyaa sadeensaniin soomaniniif guyyaawwan ayyaamu tashriiqsanii kan iidatti aantu sadeen boodaa saniin keessatti soomanuudhaaf hayyamni godhameetii jira. Isaaniif jechuun gama rasuularraa hayyamni kennameef jira jennee bifa akkasitti ilaallaa. Yoo isaan mijjoo biddaa immoo bifa kana dalaguu qabaa yookaan hayyaamu tashriiq keessatti soomanuu qabaadha. Achi dura soomanuu osoo hin ta'in. Duruma oguu gartee zulijjaan dhaabbate awwalmarraa soomanuu osoo hin ta'in filajjii kanaatu hin jirre jira. sab'atin idaa raja'tum wasabaatiin jechuudha guyyaawwan torba soomanuun isarratti dirqama. Soomanuun dirqama sun kami hogguu jenne hogguu tami idaa raja'tum isin hogguu deebitan jechuudha. Isin hogguu deebitan jechuudha. Deebi'uun kun eessarraa deebi'uudha. Akka du'aa keessatti jirutti garuma warraa deebi'uudha. Eeguma galtee jechuudha. Gandumatti eega galtee booda faman lam yajid falyasum salaasata ayyaamin fil hajji wa sab'atin idaa raja'a ilaa ahlii hadiisa keessatti. Kanaafuu jechuudha torba soomanuun irratti dirqama. Idaa raja'tum hogguu deebitan isinii gara warra keessanii hogguu galtan jechuudha. Hajjumarraa'u. تلك عشرة كاملة. تلك إسين سوني guyyoowwan sadii hajjii keessatti ayyaama hajjii keessatti soomananii torbammoo galanii soomanuun sun sadii fi torba walirratti asharatun kaamilatun kurnan guutuu taate jechuudha. Lakkoofsi kun walirra haamee dammarame kurnan gartanii guutuu taate jaa jechuu Allah subhanahu wa ta'ala. Maaliif akkana jaa silaafuu lakkoofsi sadii fi torba walitti dhufe gartee kunan guutuu taate ta'uu beekamaadha. Maaliif namichi kun isinii itti jabaatuu qabaa guuttatuu qabaa. Bifa kanaan torba asitti sadii gamasitti soomanuu qaba. Kamajuu kana gadi jabeessi jaacha. Zaalika wujuubni hadiyyiidhaa kun jenna takkaawu. Wajjabuun wareegaa kuni faman tamatta'a bilumrati ilal hajji ka jennee gartee amma wajjabsiifamseessan hadiyyi jennee wajjabsiifne kun wajjabuun hadiyyiidhaa kuni tokko isa kan. Inni tokko immoo tamattu'ummaan kunu faman tamatta'a ka jennu tamattu'ummaan kunu liman lam yakun ahluhu nama duuba gartanii warri isaan tahanii fi حاضر المسجد الحرام bira masjidul haram naman tahanii fi nama warri isaa bira masjidul haram kan tahanii fi warra makkaa kan tahanii fi warra makkaa
kan tahini fi jechuudha. Tamattuu makanaa waxa qabu. Takkaa immoo tamattuu namayyuu qaba. Wujuubni hadiidhaa kuni nama warri isaa bira masjidul haraam hin ta'inii fi akkana seenamaa jira. Haya. واتقوا الله Gaariidha. Bira masjidul haraam kan ta'in jechuun gaa warra makkaa kan ta'in jechuudha. Warra makkaa kan ta'inii fi warreen harama kana keessa taa'an kan ta'inii fi gandi kuni takkaa tamattuu an godhu jechuudha. Takkaa immoo tamattuu ani godhanii waajibinnaan hadiidhaa warreen irratti wajjabuun kuni isaanii miti nama isaanii hin ta'in irratti warra alaa dhufe kana irratti. Wattaqullaha. واتقوا الله Gaariidha. Dubbiin kun ammoo zaalikaa kanaatu bakka lamatti deebi'ee ilaalama. Hogguu fassaru kana bakka lama deebi. Bakka lama deemuun kuni warri makkaa tamattu'an qabu kanaaf wareegan ammallee irratti hin jiranii jechuullee murteessuu hin danda'u. Maal ihtimaala waan qabaateef jecha adilla iza taxarraqa ilayhaa al-ihtimaal saqata al-ihtijaaju bihaa jira. Kana warra makkarraa warri makka godhuun tamattuu godhuun haraa fi warreen irratti wajjabuu jechuu kanallee murteessuu hin dandeenye. Isaanillee nama hogguu gartee tamattuu akka godhan ta'an wareega kana raawwatuu qabanii kama jennu irratti deemna jechuudha. Wattaqullaha. واتقوا الله wattaqullaha Allah sodaadhaa فيما فرضه عليكم في هذه الأحكام. الله صدادا واعلموا وان الله سنرتي فردي قد خيستي الله صدادا هيروان أما دبتم تتنرى. واعلموا بيخا أن الله الله شديد العقاب جباتها قطعتي بيخا لدافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها جاجة. واعلموا بيخا أن الله شديد العقاب جيجو شديد العقاب جيجو قطع النساء جباتا بيخا الله كوني قطع النساء جباتا قطعتي يوني في أكاتا نتي سنين جنو خانا dirqama nuti isinirra keenya kana raawwatuu dhabdan isin hin dhiisu. Isinirraa haluu baatuu danda'a. Bifni kun isinii haa galu jaa jire إن شاء الله.